ummanni charchi tokko guutuun gara islaamummaatti deebi'em yoo ba'an kaafira yoo galan garuu hunduu muslimam paastariin wangeela lallabuuf manaa ba'e rabbi tokkicha ta'u amanee ummatas amansiisee gadi taa'em arrabni rabbi bira waa qabuuf yookaan shaarrakuuf manaa ba'e laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah haqaan gabbaramaan mootiin har'aa fi borii kan gabroomuun maluuf allah tokkicha muhammad ammoo ergamaa isaati karaan sirriin amantaan dhugaa islaamummaadha irra caaltuun diinii kan qixaa fi fakkaatti hin qabne diin al-islaam amantaan haqa kan ordofan ammoo muslima qofa jedhee of xaharim ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah barruun wangeelaa walitti cufamee lafa kaa'amee qur'aanni ol fuudhamee saaqamee luukiin isaa gara gaggalfamee wanti irratti katabamee jiru sagalee guddaadhaan lallabamee dacheen manichaa teessoon dabaree nam'ee taa'uu fi walumaa galatti alaafa keessi manichaa boqannaa argateem sifa horateem bakka itti jal'inni wal barsiifamuu fi caaroo isaa gadi fageeffatu irraa gara waajjira olaantummaan rabbii keessatti lallabamuu amantaan dhugaa keessatti barsiifamuutti geeddaramee ispiikariin yookaan sagalee guddiftuun gubbaa charchichaa taa'ee ergaa hawaasa gara ibiddaatti naqu tamsaasu inni waan dharaa kurrisee odeessu har'a afuura umrii isaa guutuu baafatee hin beekne baafateem allahu akbar jechuun irra deddeebi'ee cara jalqabem charchiin ilma namaa keessatti gabbaruu fi faarsuuf ganama balballi isaa baname galgala masjiida ta'ee bismillah allahu akbarin cufamem subhanallah biyya afrikaa kibbaatti kan raawwate taateen qalbii nama boqachiisu kun paastarii charchichaa fi ummata sanaaf sheekni tokko da'awaa godham rabbiin onni isaanii isaaniif bane qalbii isaanii jiisee qur'aanaaf banaa taasisim ummanni dhibbijaa ol bakka tokkotti sanuu manuma amantaa isaanii duraanii charchii keessatti gara amantaa dhugaa islaamummaatti paastara isaanii wajjin deebi'anii sheeka da'awaa godhee balbala qalbii isaanii dhadhahem islaamuu isaaniitiif sababa tahe hojii gaarii isaa allahan irra haqeebalum isaa fi isaan irraallee rabbi hajaallatu islaamummaa irratti isaan jabeesseen boru jannata haqanansiisum yoomiyyuu eessattuu taanaan daawaa irraa booda jechuun hin ta'u nama na dhaga'u hin qabuun abdii kutannaan sirrii mitim balballi ganama cufaa galgala banamuu danda'am gorri kaleessa sin dhageenya har'a si dhaga'uu danda'am qalbiin kaleessa gogee islaamummaa simachuu dide bor rahmata rabbiitiin jiidhee islaamummaa qeebaluu danda'am kanaafu muslimni marti daawaa irraa of qusate yookaan nuffee cal'isee taa'uu hin qabu namoota ma'anan fi sabilillah isaaniif galee fi isaaniif laafi ammoo kallattii maraanuu tumsuun mindaa rabbiin biratti walitti qabachuudhaan wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh